Sooftii warra Arabaa sababa sirba leencoo guddinaa kanaan maalaanumaa jira. Arrasi gaggeessatan kunoo ittiin adda jinne. Sirbi leencoo kun gudii baay'ee nutti agarsiisaa jira. Ani cufaa TikTokii seeneen viidiyoo barbaacha waan du'e jira moo jedheen gana odeeffannoo biraa barbaacha deeme boo'icha isaanii kan ilaalee. Yoya kam jirtu kabajamoo daawwatsaa jirran entertainment kun channel keessan jirran entertainment dha har'a viidiyoolee garaa keessattuu sirba leencoo guddinaa sin mararu jedhuun wal qabatee gama TikTok kanaan deemaa jiranii fi akkasuma viidiyoolee fanii sin gochuu danda'an viidiyoolee garaa walitti qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara channel koo dhuftan welcome baganagaan dhuftan channel koo subscribe gochuun dagatina yaada fi qeeq qabdan comment irratti na barreessaa viidiyoo kan hundi keessaniyyuu like godhaa kallattumaatiin gara reactionitti. Dandhabe, sosobeen dandhabe. Booneti miti beeka, booneti miti an, boo'ee tansi dhabe. Qaamalee boonsi jitoo sosobaan dandhabe, sosobeen dandhabe. Baay'ee sirbi leencoo guddinaa inni miidhanaa baay'ee ulfaata. Baay'ee nama boosisaa warra miidhama akkasii qabaniin durmayyuu jedheen ture sirba kana dhaggeeffatiin aadaa madaa keessan isinitti kakaasa jedheen ture nama baay'eetu ittiin bo'aa jira. Ispeeshaalii yeroo tokko qoosaaf osoo hin taane dhugaa jiru isinitti hima ijoolleen keenya obboloonni keenya shamarranii biyya Arabaa keessa jiran warri ganaman baay'ee ulfaata jireenya biyya ormaa irratti gaafa sirba akkasii dhaggeeffatan baay'eetti ulfaata. Sirbichi dhugaa baay'ee ulfaataadha warra madaa akkasii qabaniif ulfaata dhugaa dubbachuu fi namoota baay'eetti ittiin bo'aa jira. Viidiyoolee hedduutu jiramee yaalaan. Ishiin kun baay'ee waama baay'ee miidhamte wayii fakkaatti. Boo'icha ishii yeroo ilaalu waan baay'ee waan miidhamte natti fakkaatti. Rabbiin jajjabina ishee haa kennu jedhan. Warra bo'an keessa isheen kun adda natti taate maaf akka ta'e hin beeku haalli boo'icha ishii xiqqoon ulfaata. Isheen kun immoo imimmaan nutti fakkaatu dhugaa waan bishaan wayii ofirratti gad naqxee bishaan wayii irraa gad roobaa jiru fakkaata baay'ee ulfaata dhugaa. Silaa kana miti anaaf kan nama silaa. Imimmaan immoo waan biraatti jiru dhugaa kun baay'ee ulfaata. I don't know kana mudiitti qabachuuf iyyuu natti ulfaachaa jira dhugaa. Kanatti namitti hammamee nyumna hila. Daanduma kaleessa jaalalaan waliin irra dhufne. Arrasi gaggeessatan kunoo ittiin adda jinne. Shamarran keenya dhugaa baay'ee miidhamaniiru baay'ee bo'aa jiru. Shamarran akkaatti miidhamuu natti fakkaatu na dhugaa. Sirbi leencoo kun gudii baay'ee nutti agarsiisaa jira. Ani cufaa TikTokii seeneen viidiyoo barbaacha waan du'e jira moo jedheen gana odeeffannoo biraa barbaacha deeme boo'icha isaanii kan ilaalee. Silaa kana miti anaaf kan nama silaa. Kanatti namitti hammamee nyumna hila. Daanduma kaleessa jaalalaan waliin irra dhufne. Arrasi gaggeessatan kunoo ittiin adda jinne. Dhugaa baay'ee ulfaata rabbi jajjabina silee haa kennu isiniin jedha warra akkasitti nama bohaachisan kunis osoo eeggatanii bareeda. Jarri kunneen seeratti nama dhiyaatan jamaree yaa ilmoo kananii jedhetti. Jarri kun seeratti nama dhiyaatan jechaa jirti. Shukrii Jamaal asitti leencoo guddina argaan jira akkasuma kee'oon argaan jira. Sooftii madaami manaa fixee ijoolleen hilka 32 baasaa miidiyaarraa iyyaa ba'an. Ammallee deebi'ee Shukrii Jamaal kan jedhan wayii fide. Amma immoo dhufeedhaa kun karaa waliin irra dabarra jedhe kan seeratti naa dhiyoodhu. Seeratti naa dhiyoodhu waan. Doktora biyyitti naa iyya. Miira jettee haasaa arti dhugaa.
Sooftii warra Arabaa sababa sirba leencoo guddinaa kanaan malaalumaa jira. Gamana jechaa ture innuu garaa keessa nan bal'aate. Dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Aartii agarsiisaa jira. Wow, okay, that's wow. Daamoti jedhama naannoo keenyatti iddoon akka naannoo keessatti waan jedhamu garuu mana Caalaa Bultumeetti gubamaa jira goobeedhaa fi goobeen mana artisti Caalaa Bultumeetti haala bareedaa ta'een kan inni adeemsifame. Beeltii gurraacha hidhate kana booda Caalaa Bultumee beeltii gurraacha hidhateera of eeggadhaa. Baay'ee goobeen kun magaalaa Finfinnee keessatti biyya abbaa keenyaa magaalaa handhuura Oromiyaa magaalaa guddittii biyya keenyaa keessatti haala ajaa'ibaatiin deemaa jira. Aadaan Oromoon dura Finfinnee keessa dhiibamaa ture. Har aadaasaa magaalaa biyyasaa magaalaa guddittii handhuura isaa irratti bahee ibsachaa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Aadaan keenya mul'achuu qaba kana caala. Yes. Wow, dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Goobeen magaalaa Finfinnee keessatti akkas haala kanaan adeemsifamaa jira. Waan cimee itti fufuu qabudha. Viidiyoon keenya baay'een irraa waa'ee goobee fi waa'ee sirba artistii keenya Leencoo Guddinaatiin wal qabataa waa'ee goobee kanatti viidiyoo bal'aadha kan isiniif qabadhee dhufee turtii gaarii. Ijoollee jirtu! Jira! Ijoollee jirtu! Ijoollee jirtu! Jira! Baga jiraatan! Maashaallah! Waggaa kan sinaa ga'u? Leel! Ijaamtuu sinirraa qabu? Leel! Ijji keessan qara biiftootaas? Leel! Amaan isin hin dandayin? Leel! Hamtuun isin hin dandayin? Leel! Hortuun isin hin dandayin? Leel! Hamataan isin hin dandayin? Leel! Hammaattuun isin hin dandayin? Leel! Hammaataa isinirraa qabu? Leel! Hammaataa isinirraa qabu? Leel! Hammataa isinittaa qabu? Leel! Hammataa isinittaa qabu? Leel! Isin jaalatu isiniifaa jaalatu? Leel! Isin jaalatu isiniifaa jaalatu? Leel! Baranaan sin ga'e bara gadeen sinaa gahu? Leel! Baranaan sin ga'e bara gadeen sinaa gahu? Leel! Waaqni uumaan si wajjin haa ta'u? Leel!
Ariyaadha qaba. Ariyaadha qaba. Eessa jalaaba. Eessa jalaaba. Tuuta warreessaata. Tuuta warreessaata. Gamtaan irra yaa'a. Gamtaan irra yaa'a. Tulluu nam duriita. Alaalaa mul'adha. Alaalaa mul'adha. Oromoota. Bal'adha. Addunyaa guuta. Caalaa bultumee mana kee dhufna goobeetti qophaa'aa jiranii waan kan fakkaata dhugaa baay'ee bareeda uffannaa aadaa wanti uffate uffannaa aadaa warri goobee uffatanis baay'ee bareeda aadaa Oromoo sadarkaa kana beeksisuun waan gaariidha waan ta'eef galata guddaa qabdu warri sagantaa kana qopheessitanii egaan daawwattoota jirraa entertainment sagantaan kiyyaarraaf qabadhee viidiyoolee garaagaraa walitti marji godhee isiniif fide kana fakkaata jechuudha yaada fi qabdan koomentii irratti barreessaa wanni fooyya'uu qabu yoo kan jiraatu ta'e koomentii irratti naa barreessuun dagatinaa viidiyoon kiyyaarraaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata aga sagantaan biraa walitti deemutti nagaa naaf ta'a.